Guddina dhuunfaa keenyaaf furtuun jalqabaa of beekuudha. Of beekuun maaliif nu barbaachise? Yoo of beekne maal arganna? Yoo of beekuudhaa baannee maal dhabna? Yoo yaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Horror Inspire warri taasisan akkam naaf jirtu? Tolegaa warreen nan biinni ani obboleessa keessan Dinaariyaati. Tolegaa guyyaarraa barnoota baay'ee bareedaa ta'ee fi leenjii ijaarsa dhuunfaa irrattidha kan fuulleffannee jirru. Jireenya keenya keessatti of beekuuf maaltu nu barbaachisa? Jireenya keenya keessatti immoo of beekuuf maal gochuu qabna kan jedhudha jechuudha. Hundi keessan hanga barnoota kodhumaatti na faana turan affeerraa kooti. Tolegaa inni jalqaba irratti argamu guddina dhuunfaa keenyaaf furtuun jalqabaa of beekuudha. Yoo of beekne malee galma barbaan ga'uu hin dandeenye. Yoo of beekne eenyu akka taane maaliif akka uumamne maal gochuuf akka uumamne hanga hin beeknetti jireenya keenya keessatti waa tokko jijjiiruu hin dandeenye. Jijjiirama guddaa geggeessuu hin dandeenyu jechuudha. Nuti jireenya keenya keessatti murtoo guddaa dabarsuuf jireenya keenya keessatti jijjiirama guddaa fiduuf maal gochuu qabna? Cimina keenyaaf dadhabina keenyaaf itti gaafatamummaa fudhachuu jechuudha. Yoo of beekne jireenya kee keessatti yoo of beekte cimina keessa dadhabina keessa wanta hundumaa hin fudhattaa jechuudha. Murtoo murteessituuf illee qophaa'aa taata. Ati jireenya kee keessatti of hin beektu taanaan of hin fudhanne taanaan dogoggora keef qaji waan sirrii gochuu kee adda baaftee hin beektu taanaan na amani akka bishaan gabatee irraadha gara argiteetti jallatta. Kana gochuuf immoo jalqaba irratti of fudhadhu. Of beeki eenyu akka taate maal akka gochaa jirtu maatti akka deemtu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo fudhadhuuti itti yaadi. Gochaa kee irratti xiinxaluun waa'ee kee borii itti yaaduun si barbaachisa. Teessee itti yaaddee of hin bartu taanaan xiinxaltee waa'ee kee eenyu akka taate maaliif akka uumamte gadi fageessitee yaaddee of hin argattu taanaan na amani galma geessu tokko hin qabdu. Kana gochuufoo xiinxaluu qabda, yaaduu qabda. Hubannoo guddaatiin, hubannoo cimaatiin garteessi gadi fageessitee eenyu akka taate of argachuuf carraaquu qabdaa jechuudha. Inni tokkoffaarratti argamu of beekuudha. Inni lammaffaarratti argamu yaadadha. Yaada nu yaadnu, ayidiyaa nu yaadnu gaariif haa ta'u amaas jireenya keenyaaf galaadha. Akka nuti of argannuuf yaada nu yaadnu murteessaadha. Yaada gaarii fi yaada guddina irratti xiyyeeffate horachuun milkaa'inaaf barbaachisaadha. Yaada bishaataa, yaada positive ta'e, yaada gaarii, yaada namaaf qabdu, yaada ofii keef qabdu, yaada ofirratti qabdu xiinxaltee hubachuun barbaachisaadha milkaa'ina keef. Yoo akka carraallee qormaanni si mudate dalagaa kee irratti, hojii kee irratti, yoo chaalenjiin hamaa tokko si mudate dandeettii ittiin rakkoo sana keessaa baatu yaada keerraa hundaa'a jechuudha. Yaadati yaaddurraa hundaa'a. Kanaafuu yaada gaarii yoo qabaatte rakkoo sitti dhufe sanallee gara gaariitti jijjiirtee fayyadamtee darbuu dandeessa. Yaadati yaaddu sun haalawwan akkamii keessa akkati galtullee haala mijeessuu danda'a. Haala yaraa keessa, haala badaa keessa, haala kufaa keessa akkati galtuuf si maddisiisuu danda'a yaadati yaaddu. Kufaati keessa akkati hin dandamallee si gochuu danda'a. Kanaafuu yaada yaaddu itti yaadii xiinxaliitii raawwadhu. Yaada bareedaa yaaduu qabda. Inni sadaffaarratti argamu galma baafachuu. Galma ifaaf hiika qabu baafadhu. Guddina keefis barbaachisaadha waan ta'eef. Galma ifaa qabu an beekamu, kan hubatamu, kan ofii kee beektu galma kee, kan namni hin beekne, kan eenyu hin beekne, kan namni kamuu beekuu hin dandeenye ifatti galma kee baafadhu. Baay'ee si barbaachisas. Galmoota yeroo gabaabaaf, galmoota yeroo dheeraa kan jedhu baafattee adda baafattee keewwachuu qabdaa jechuudha jireenya kee keessatti. Kanaafuu galma baafattu sanarraadha jireenya kee kan inni bocamu. Galmi koonni gabaabaa eessaan geessaadha? Galmi koonni dheeraa eessaan geessaadha kan jedhu adda baastee murteessitee
galmi koonni gabaabaa yeroo mamii keessatti galma geessisuun qaba. Ilmi dheeraa ammam gochuun qaba kan jedhu smart taanii yaada bishaata qabaanni kana hin baafannu taanaan na amani galma kamuu ga'uu hin dandeenyu. Kanaafuu galma baafanne sana irratti immoo tarkaanfii fudhachuu. Tarkaanfii yeroo galma baafanne sana galma gabaabaaf dheeraa jennee akkuma fudhan tarkaanfii irratti fudhachuu. Akkamiin tarkaanfii irratti fudhannaa? Jireenya keenya keessatti galma baafanne sana guddaadha, xiqqaadha, dheeraadha, gabaabaadha jennee osoo hin taane galma keenyaaf ofirratti hojjetaa jira taanaan tarkaanfii fudhachuu, akshin gochuu, gochaatti jijjiiruu. Wanta karoorsinne sana galma baafanne sana gochaatti jijjiiraa yoo deemne galma barbaanne sana ga'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf inni Afriffaa irratti argamu immoo tarkaanfii cimaa fudhachuu. Jireenya keeratti tarkaanfii cimaa yoo fudhatte galma barbaadde geessa. Tarkaanfii walirraa hin cinne. Gara galma keetti si deemsisuu kamirrattuu murteessaa sidha. Tarkaanfii itti fudhattu galma kee booriif bakkeetti geessu booriif tarkaanfii tarra fudhattu gochaa tarra gootu akshinii jireenya kee irratti fudhattu kun galma kee booriif murteessaadha. Naamusa ati qabdu wanta ati gootu jireenya kee irratti tarkaanfii akkamii akka ati fudhattu si taasisa. Jireenya kee kamuu irrattuu tarkaanfii guddaa yoo fudhatte milkaa'inaaf illee kufaatiif illee tarkaanfii fudhachuun si barbaachisa. Yoo tarii jireenya keenya keessatti wantoota tokko murteessuuf tarkaanfii fudhanne waayee osoo yoggaa akkasii akkas godheerate jennee akka nuun ceephoo nu jalaa nu baasu inni tokkoffaa tarkaanfii fudhachuudha. Rakkoowwan keessa darbite kamirrattiyyuu cimsiitii irra deddeebiitii baradhu. Rakkoo si mudate kamuu keessatti irra deddeebii taa'iitii iddee irratti kufte adda baasii beeki. Akkasumas barbaachisummaa isaatti akkamiin akka fayyadamtu kufaatii keessuun barbaachisaadha. Si barbaachisa. Kufaatiin keerraa bool milkaa'ina keef si qopheessa waan ta'eef irraa barachuuf si barbaachisa. Kufaatiin kee irratti kuftellee si barbaachisa. Milkaa'ina keef si dammaqsaa jechuudha. Kanaafuu kufaatiin keessan yaaddee iddeetti feel goote sana yaaddee of dhiphisoo osoo hin taane kufaatii keessan irraallee barattee akkati ammas tarkaanfii biraa fudhattuuf si qopheessa. Milkaa'ina keef si qopheessaa jechuudha. Kanaafuu cimna kee sana irratti tarkaanfii fudhatte wanta keessi kee yaade galma kee baafattee galma kee sana irratti immoo yoo tarkaanfii fudhatte galma barbaadde ga'uu ni dandeessaa jechuudha. Inni shanaffaa irratti argamu barnoota. Walitti fufinsaan barnoota malee. Barnoota umurii guutuu barachuu. Barumsa nuffii hin qabne. Jireenya kee irratti, hojii kee irratti, wanta barbaade irratti barnoota barachuu. Ogummaaf of qopheessuu. Ogummaa haaraa horachuu. Jireenya keenya keessatti nagaa, ani beekaadha, ani cimaadha, ani akkas godhaa hin jira, ani akkas godheera jennee yaaduu dhiisne barnootaaf of qopheessuu. Sammuun keenya aguma barnootaaf qophaa'edha. Waa dalaguuf kan inni qophaa'u. Industirii adda addaa duukaa wal simuu, walitti dhufeenya godhachuu, namoota biroo duukaa hariiroo kee qabdu cimsachuu. Barnoota namoota kamitti hiiqxee kan sii caalan illee haa ta'u kan sii gaditti hiiqxee beekumsa haaraa horachuu. Jireenya kee keessatti galma yaaddeef ansi qopheessu barnoota namarraa fudhachuu. Walitti dhufeenya namoota duukaa qabdu haala kamiin iyyuu haa ta'u gochaa kamiin walitti dhufeenya kee cimsaa adeemuu qabda. Yoo walitti dhufeenya kee cimsite, yoo walitti dhufeenya kee walitti fufinsaan geggeessite galma barbaadde kee ga'uu ni dandeessaa jechuudha. Kanaafuu itti fufinsaan balaliyuu yoo barbaadde irra deddeebiitii shaakali. Irra deddeebiitii baradhu. Deeggarsa nama gaafadhu. Namoota hin beekne, namoota beekaniin itti dhiyaadhuutii deeggarsa gaafadhu. Kanaafuu inni shanaffaa irratti argamu barnootadha. Inni ja'affaa irratti argamu hariiroo ijaaru. Namoota biroo wajjin hariiroo ijaaru, hariiroo gaarii, namoota hundumaaf deeggarsa gochuu, namoota hundumaatti dhiyaachuu, yaada wal fakkaataa qaban, kanneen yaada wal fakkaataa qaban duukaa walitti simuu, yaada kan keetii duukaa namoota qaban duukaa walitti dhufeenya cimsachuu. Marsariitiin namoota duukaa walitti dhiyaattee haala kamiin akka guddina keef, akka jijjiirama keef, akka guddina keef si qopheessuuf hariiroon barbaachisaadha. Kanaafuu hariiroo cimsuu.
balbala namoota beekumsa qabanii kamiyyuu deemiti. Namoota cimina hin qabnellee yoo ta'e deemiti hariiroo kee cimsi. Hariiroo namoota duukaa qabdu, hariiroo maatii duukaa qabdu, hariiroo firoottan kee duukaa qabdu, hariiroo namoota duukaa qabdu cimsi. Irra deddeebiin sitti himaa ammayyuu cimsi. Jireenya kee jijjiiruu yoo barbaadde guddina dhuunfaaf waan nu barbaachisu inni ittaan argamu umurii guutuu kan walirraa hin cinne barnootadhaan malee irra deebiin sitti himaa. Kanaafuu jireenya dhuunfaa keenyaaf kan nu barbaachisu inni jalqaba irratti argamu kanneen kana fakkaatan wanta irraa barattan koomentii jala kaa'uu hin dagatinaa. Waan na faana turtaniif guddaa galatoomaa. Barnoota biraan walitti deebina.